Afrikaa hunda biratti sodaatamurraa kan ka'e ajaja Ameerikaa dabalatee gocha nagaa kabachiisuu haala amansiisaa ta'e raawwachaa ture waraana finciltoota waliin godhameen diigamuu xiinxalli BBC mul'ise. Waraanni biyyattii kun yeroo ammaa nageenya naannoo Afrikaa dhiisii kan Itoophiyaa balaarraa ittisuu fi humna hin qabu kan jedhu xiinxalli hayyoota siyaasaa kun ministeerri muummee waraanaa isaarraa abdii kutachuun uummataaf waamicha waraanaa gochaa jiraachuus eereera. The Ethiopian army has suffered such heavy losses on the front lines. How TPLF outflanked the army. Gareen TPLF akkamiin loltoota Itoophiyaa tawaggoottan diddamoliif ajaj United States fudhatte gaafa Afrikaa tiksaa turte deeg. Jijjiiramni yookaan dhiibbaan loltoota Itoophiyaa erga ajaa'ibsiisaaf hamanuuf namatti ulfaata kajer gabaasi Faaruq Kootinaa of BBC World News xiinxali saballa kan hayyoota lambuur godhachuun itti xiyyaata. Waggoottan diddamaan dur Itoophiyaan sabab waraanisii Afrikaa keessa baay'ee sodaatamaa turte. Afrikaaf gaafa Afrikaa lakkisaa addunyaa irratti biyyoottan akka United States loltoota Itoophiyaa shakkii tokko malee ergachuun qiyaama buusaa turan. Amma waraani jajjabaan sun waan diigan fakkaata. Biyyoolaa yookaan Itoophiyaa tiksu dhiisaa finciltoota Tigraay injifachuu dadhabuun mootummaan uummata nagaa waraana bobbaasa jira kajer xiinxali BBC kun hayyoota lama mormiif dhiyeessa. An early morning battle cry. Feesar Roobaleef Achaam Yellem Taamiru gareen TPLF jalqabirra maqalee guffamte turte. Eegee bifripholoolaati loltoota Itoophiyaa tumtee gidadhabsiifteen booda isiin of jibbaatti jennaan humni qabdi cufitti bobbaasuun hojii tolchit kajer xiinxalaan siyaasaa gaafa Afrikaa kun Feesal loltoota Itoophiyaa armaan booda naga biyya tiksu dhiisi garee finciltoota waraan bilisummaa Oromootiif humnittis Tigraay dur dhaabbachuuf humni qabdi jechuun dubbaate. mootummaa Itoophiyaa qabachuun injifatamu loltoota Itoophiyaa kamormu barsiisaa yuunivarsiitii Maqalee duraan Achaam Yellem Taamiru Monjirran doonee jedha. Imalli TPLF fi waraani bilisummaa Oromoo godhuu jiru huwwam yeroo jechuun nyaatamu loltoota Itoophiyaa hafan mayyuun diinagdee kun uummata Itoophiyaa bobbaasuun TPLF hin balleessin jechuun dhaadati. Mootummaa yoo loltu jajjabdu akkasi qabaat maaliif uummata waraana bobbaasan silagaa fi BBC ta'uu maalte garuu wanni gaafatamin jiru. These men and women are students, farmers, engineers, and the likes. jalqab waraanaaf sababi guddaan TPLF falkan moona waraan loltu khaba haleelu raayattis biyya dhuug fitte khaan boojiit rakkoon jajjabduun baksun tuumamtuus mootummaan Abiy Ahmad waraan Eertiraatiif Amaara dabo yaammachuu wayyaanee Maqalee keessa hariullee dogongor loltootisaatiif gareen isdeeggaran jechuun faannoo Amaaraatiif Shaabiyaan uummata nagaa balleessuun tolchite TPLF fi humni ta'e du'a khaas kajer xiinxali BBC ballaan kun dargaggooti kuyyak gareen tun uummata isaanirra turtijoot saddeet oliif eegi daawwataniin booda hutatanii khaanii waan qabaniin duuluu raayattis biyyaa silmii ta'uu ragabaa jiyootan saddeetiin booda TPLF magaal Maqalee akkum qabatteen Amaaraaf Affaariif fuuldeeffatte gugachaatti dhaabat mootummaan jiddu galeessa jechuun Abiy Ahmadiin hoogganam loltoota hedduu dhaburra kakaa'ilaafee waan tureef qonnaan bulaa dargaggootaaf barattoota leenjiroo gabaabduutiin booda kumaatamaan bobbaasullee ijoollee tan irbaata rasaasa godhuun nyaachisuun ala tokkfidun dandeen jedha Profeesaraaf qorataan Biriitaaniyaa Alex Diwaal barsiisaa yuunivarsiitii Maqalee duraanii kun jechuun Achaam Yellemmoo dargaggoota wanni waraana bobbaafneef humni dhabne osoo hin taane akka isaan qaeeggatanii shiftoota TPLF haadhaaf ijoollee irratti san jechuun yaada Profeesaricha morme akka gabaasi BBC kun jedhu duub TPLF waraan mo'atte jirti garuu yakkoota waggoottan 27 oliif dalagaa turtirra kakaa'e Finfinnee cabsite seentullee uummata bulchuuf eeyyam uummata argachuu hin dandeettu jedha wamtaatee fuduu mootummaan Itoophiyaa deddeebii nyaatamu loltoota isa ilaalchisuun odeeffannoo kijibata abdii qofaan guutamteen biyyatti goola jiraatullee waraanni olaantummaa finciltootaatiin xumur erga'u ayyoonni waligaalu eessaaf yoomittiin gaafii carraan Oromoo omaal ta'uu danda'an gaafi lammeessoo namuuyyuutti yaadu qabaa jeen. Military action is the solution, and now another generation of Ethiopians will experience hate and violence.
Oduma wal qabateen waraanni humnoota waloo waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota Tigraay magaalaa Dabrasiinaa kallattii sadiin marsuun dhagahame. Gama Walloo lixaatiinis waraana Biltsiginnaa kan qulqulleesse waraanni humnoota Tigraay gara marraa bitee fi darraatti qajeelaa akka jiru maddeen keenya waraanaa himanii jiru. Haleellaa qindaa'aa waraana Biltsiginnaa fi humnoota fincaalayyaa Amaaraa irratti